Ashama akkam jirtu beeksisa yookaan mastaawaqa afaan Amaaraatiin inni jedhamu sun bilbila keessan irratti kan mataa isin dhukkubsee jiru har'a booda yaada tokko malee akka raftan viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Namoonni baay'een akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti viidiyoo paartii lama godhee kan isiniif dalage dhimma beeksisaatiin kan wal qabatu nurraa dhaabbatuu diidee jirra pilis viidiyoo biraa nu hojjedhu kan jettaniif jechuudha. Viidiyoo har'aa kana yoon kan hanga dhumatti ilaaltan ta'e jechuudha. Hordoftoota kiyya aappii tokkollee osoo hin fayyadamin beeksisa kamiyyuu ofirraa hidhuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti akka ofirraa hiitan jechuudha bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Beeksisni hedduun jechuudha baakgiraawundii keessan taa'ee jechuudha bilbila keessan kan isin jeequ jechuudha daqiiqaan kan isinitti dhufu jechuudha karaa salphaa ta'een akkamitti akka ofirraa hiitan seetiingii bilbila keessanii waan isin dogongortantu jira jechuudha. Seetiingii san bilbilli tokko yeroo bitamullee kan waliin banamee isinii kennamutu jira. Hunda akkamitti akka irraa ofirraa cuftan amma isin argisiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattiimaan karaa viidiyoo isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale beeksisa bilbila keenya irratti nu cinqe guutummaan guututti aappii tokkollee osoo hin fayyadamin akkamitti akka itti ofirraa cuftaniin isin barsiisa isiniin jedhee ture. Hubachiisa tokkoffaa asirratti hordoftoota kiyya otoo viidiyoo ilaaluuf hin seenin sa'aatii viidiyoo ilaaltan firii godhadha. Sababnis jechuudha viidiyoo darbe keessatti namoonni baay'een warreen seeran viidiyoo hordofan jechuudha. Seeran viidiyoo hordofanii seetiingii isaanii haala nan sirreeffadhaa jedheen sirreeffatan jechuudha. Baay'ee itti gammanne galatoomi kan jettan baay'eetu jira jechuudha. Kumaatamaan jira jechuudha. Garuu namoonni tokko nuuf galuu didee keessan nuuf ergi keessan viidiyoo hojjedhu nuuf ergi warra jettantu jira jechuudha. Asirratti wanti isinitti himuu barbaadu viidiyoo seeraan hordofaatii bakka isiniif hin galin koomantii jalatti naaf barreessan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namoota baay'eetu waan akkasii na gaafata waan ta'eef kana dursee isinitti hima jechuudha. Har'a booda beeksisni tokko yoo kan isinirra dhufu taate viidiyoo makana seeraan hordofaa dirqamni isinirratti kanuma jechuudha. Tole hordoftoota kiyya kana ofirraa hidhuuf jechuudha. Seetiingii bilbila keenyaa kana fayyadamna jechuudha. Yeroo tokkoof aappii tokkollee osoo hin fayyadamin jechuudha. Kanaafuu seetiingii keessanan seena yeroo tokkoof kilik irratti godha. Seetiingiin bilbila hundaa'u tokko miti isin kan barbaadan jechuudha. Tokkollee ta'ee ta'ullee baatu jechuudha. Connection ka jedhu kana barbaaddatanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma bilbilli nama irratti isin argisiisaa jiru kun jechuudha. Redmi 9C dha yookaan Redmi 9C dha. Kan amma irratti isin argisiisaa jiru jechuudha hordoftoota kiyya. Isinillee jechuudha hundarrattuu connection ka jedhu hin dhabamu jechuudha. Amma kiyya connection and sharing jedha jechuudha. Kanaafuu jechuudha background bilbila keessanii beeksisa isin cinqu karaa dhiyoon tana isinitti argisiisen kan isin dide jechuudha isinirraa hidhamuu dide karaa kanaan 100% isinirraa dhaabbata jechuudha. Kana jechuun amma hordoftoota kiyya kanaan isinitti argisiisuu deemu kun jechuudha waan weebsaayitoota adda addaarraa isinitti hidhamee fi akkasumas background bilbila keessaniitiin kan gubbarratti ol bahee isinitti hin mul'anne aappii maleetti illee jechuudha kan isinirra jiru isinirraa qulqulleessaa jechuudha. Seetiingiin kun okay bal'inaan kan waliin ilaallu ta'an afaan bu'a. Amma kiyya akkuma argitan connection and sharing ka jedhu kana argattu. Keessan immoo connection qofallee jedhee isinii fiduu danda'a jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaasne gara fuulduraa deema. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo inni haala kanaan isiniif bane maal gootan asirratti jechuudha hordoftoota kiyya. Irratti gadi buutanii private DNS ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Sirriitti hordofaa akkuma nama iskiriin irratti cinaa viidiyoo kanatti isiniif barreessaa jiru kanatti jechuudha. Barreeffama kana ilaallattu jechuudha. Bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana sirriitti hordofaa hordoftoota kiyya hin dogongorina. Namoonni fakkeenyaaf dubbisa hin beeknelleen bakka nan mallattoo xiyyaan isin argisiisu qofa jala deemati sirreeffadha. Kana kunu amma gubbaa kanaan sanduuqa kana ilaalaati sirreeffadha jalatti private DNS ka jedhu kana ni argattu jechuudha yookaan qubee na S ka jedhu kana qubee saa ka jedhu kana ni argattu jechuudha afaan Oromooleeti yeroo tokkoof kilik irratti gootan jechuudha isuma kanarratti anamba irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti illee qabxii sadii qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Akkuma argitan ofiitu jira automaticaliitu jira asirratti illee yoo gadi buutan jechuudha private DNS provider host name ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya isin kan isin
isinirraa eegamu isa sadaffaa kanarratti gadi buutanii kadhumaa kanarratti jechuudha private DNS ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan jechuudha jalatti jechuudha enter host name kan jedhu isiniif bahaa jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti gootu. Sana booda haala kanaan sanduuqa duwwaa kana asitti isiniif baasaa jechuudha akka isin irratti waa barreessitaniif jechuudha isin ajajaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kun akkuma argitan jechuudha enter host name ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kanaafuu jechuudha asirratti waan an isinii jedhee barreessu kana isinillee kanuma barreessitu jechuudha. Sirriitti hordofa. Ani cinaa kiyyatti illee isiniif hin barreesse iskiriin irratti kan iskiriin irratti an qubee gurguddisee isiniif barreessullee ilaaltanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni asirratti isinitti hin mul'anne zoomiin isiniif godha akka sirriitti isinitti mul'atullee fi jechuudha. Hordoftoota kiyya waanuma nan asirratti barreessu kana sirriitti barreessaa jechuudha. Kunoo ani amma hordoftoota kiyya asirratti barreesseen jira jechuudha. Isinilleen haaluma kanaan barreessitan maal jettanii barreessitu dns.adground.com jettanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni isiniif hin galle jechuudha. Qubee daani barreessitu, naani barreessitu, qubee saani barreessitu, sana booda tuqaa galchitu jechuudha. Tuqaa gidduu kana ni galchitu, sana booda aadaa gootan jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadha akka isiniif galuuf jechuudha. Namoota baay'eetu jechuudha kan hin galleef baay'eetu jira jechuudha. Kanaafin akka isiniif galuuf isinitti himaa jira. Waanuma nan asirratti barreesse kana asirraa korrojaati isinillee achirratti barreessaa yookaan jechuudha haaluma kanaan screenshot godhadhaati bilbila keessanirratti barreeffatuu ni dandeessan. Namoonni dubbisa hin beekneef jechuudha asirratti wanti adda baasee isinitti himuu barbaadu. Namoota baay'eetu waan akkanaatiin dogongorfamaa jira waan ta'eef jechuudha. Tolee hordoftoota kiyya eega haala kanaan barreessitanii xumurtanii waan tokko qofaatu isinirraa eegamaa jechuudha. Amma asirratti gadi buutanii jechuudha save bakka jedhu kana cuqaastanii save gootu jechuudha. Kana jechuun gaa beeksisa bilbila keessan jechuudha background bilbila keessaniitiin isin cinqu jechuudha. Waan adda addaatiin bakka kanaa dhufee kan beekne daqiiqaa 5 taa'eetuma lim jedhee isinitti dhufee fuula bilbila keessan irratti dhufee jechuudha hanga sakandii 5 hanga sakandii 10 hanga ofiin dhumee irraa deemutti yookaan motora oofaa yookaan iskiriinuma bilbila keessanirraa taphatu jechuudha. Haala kanaan ofirraa hiitu jechuudha karaa salphaa ta'een. Tolee an amma mee save godheetiin isin argisiisaa jechuudha save gootu jechuudha. Yeroo isin save gootan hordoftoota kiyya haala kanaan bakka reefu as jalatti automatic jedhu san haala kanaan wanti isin amma barreessitan sun asitti isiniif bahaa jechuudha. Amma kana maal gootu guutummaan guututtu as keessaa ni baatu jechuudha. Hordoftoota kiyya keessaa guutummaan guututtu ni baatu. Haala kanaan jechuudha beeksisa guyyaa guyyaan dhufee isin cinqu sakandiin dhufee isin cinqu haala kanaan ifirraa cufuu ni dandeessan jechuudha. Amma boodan jechuudha bilbila keessan irratti wanti beeksisa jedhame hin dhufu jechuudha. Namoonni baay'een aappii gadi buufadha aappii kanaan beeksisa ofirraa hidha aappiin kun beeksisa walitti qaba maal ka jedhan baay'een arga ijoollee akkasitti barsiisan jechuudha. Fakkeenyaaf wantumti beeksisa isinitti fidiyyuu aappiidha jechuudha. Hordoftoota kiyya kana sirriitti adda baafadhaa beekaa wantumti isinitti beeksisa fidiyuu aappii tokko kan isin dogongoraan gadi buustanii akka keessa balleessine jettan garuu hin balleeffamu. Aappiin yeroo takka pilaastorii irraa gadi bu'ee hin balleeffamuu jechuudha. Pilaastorii keessatti walitti qabamaa taa'a waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan jechuudha yoo ofirraa hiitan baay'ee waan isin gargaaru jedheetiin amanaa. Akkuma beekamu gaa chaanaala keenya irratti waan isin fayyadaa fi waan bu'a qabeessa waan maamiltoonni keenya itti gammadu malee akka asirra fidaa hin jirrellee ni beektan jedheen amana. Kanumaafu jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoo sirriitti ilaalaati. Viidiyoo otoo hin ilaalle namoonni tokko yaada kennatanii jechuudha. Yaada kennatuun dura viidiyoo saniif yeroo kennaati sirriitti viidiyoo daawwadhaa. Eega viidiyoo saniif yeroo kennitanii sirriitti viidiyoo san ilaaltan boodan jechuudha ilaalcha keessan gama komantiitiin yoo ibsatan baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif sakandii 10 yoo kan irra ariitan ta'e viidiyoo irra buttan ta'e isiniif hin galu jechuudha baroomsi. Kanaafuu seeraan hordofaa yeroo waa rakkattan qofa hin fiigina. Yeroo nagaa jirtan yeroo waa hin rakkatin bilbilli keessan nagaa jiru waa baradhaa waan namni yookaan hamma beenu isin barsiisnu seeraan baroomsa kenna yoo fudhattan baay'ee gaariidha. Garuu wanti hundinuu yoo itti xiyyeeffatee seeraan teessee hordofte ni baratta waan hundaa irra aantaa jechuudha. So kanaafuu
yaadni kiyya viidiyoo sirriitti hordofaa namoota baay'ee gama komantii fi gama keessalleetiin viidiyoo ana sirriitti hojjedhee jiru gama komantiitiin kan na gaafatan baay'eetu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Sababni kana dubbadheef hordoftoota kiyya mee fakkeenya tokko isinitti argisu jechuudha hordoftoota kiyya isin fakkeenyaaf chaanaala keenya kana jala yeroo dhuftan home ka jedhu kana qofarra cuqaastanii jechuudha viidiyoo muraasa qofa asiin argattu jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha wanti isinitti himuu barbaadu namoota baay'ee viidiyoo ana keessatti hojjedheef kan komantii na barreessitaniin argaa jechuudha. Kanaafuu waan asirratti hojjetamee darbe jechuudha YouTube nileen deebistee hojjetu namaaf hin eeyyamu jechuudha. So kanaafuu kan isinirraa eegamu asirra dhuftanii viidiyoo bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik yeroo isin gootan viidiyoo chaanaala kanarratti gara viidiyoo 96tu hojjetamee jira jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha waan isin barbaachisu hundaayyuu barsiisan keessan as keessa isiniif kaahee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Namoonni yaada waa baroomsaa qabdan jechuudha haala kanaan chaanaala keenya jala yoo dhuftan waa baay'ee asirraa argattu baroomsa baay'ee akka asirraa argattan abdiin qabaa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan gad deemtanii jechuudha hamma dhumatti yoo kan ilaaltan ta'e viidiyoon barnoota baay'ee kan namatti tolu kan nama gammachiisu baay'eetu as keessa jira. Akka isin deemtanii ilaaltanii sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waan as keessaa dhabdan gara komantiitii yoo kan na barreessitan ta'e isiniin keessummeessa bifa viidiyootiin ani komantii jalatti gaafii keessan isiniif deebisuu duwwaa hin ilaalina hordoftoota kiyya. Gaafii keessan bifa viidiyootiin kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Namoonni baay'een gara komantiitiin kan dubbattan jechuudha. Atattamaan yeroo manu si gaafanne maanu hin deebifne warri jettanillee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii komantii jalatti baay'inaan gaafatame nama tokko qofaaf deebisuu osoo hin taane nama hundaaf akka baroomsa ta'utti jechuudha. Bifa viidiyootiin qabannee asirratti kan isiniif dhiyeessinu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irratti nu eeggadha. Warreen immoo hanga ammatti gaafiin keessan isiniif hin deebinillee obsaan akka na eeggattan asumaan isiniif himuu barbaada. Waan beekurraa waan dandahurraa gaafii keessan hundaayyuu hordoftoota kiyya kan dhiisuu miti hundaa'u jechuudha. Historii kiyya keessatti seef godhee waan jiruuf hundaa'u viidiyoo irratti isiniif hin hojjedha. Waan dandahurraa waan sobarraa bilisa ta'e irratti isiniif hin hojjedha. Kanaafuu isin viidiyoo kana akkuma argitaniin hiriyoota keessaniif sheer walii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baroomsi har'aaf qabadhee dhufelleen kan jalqabaa kaafnee hanga ammatti waliin ilaalle kana akkuma beekamu viidiyoon keenyalleen kallattii afuriin kan isiniif tamsa'aa jiru hordoftoota kiyya. Warreen gara peejii Oxygen Media Network jalaan nu hordofaa jirtanilleen gara peejii Facebookaatiin profaayiluma keenya jala gadi seentanii jechuudha akkuma iskiriin irratti argitan kana watch now bakka jedhu cuqaastanii profaayila keenya jala linkii YouTube keenyaan ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastanii kallattii maan gara YouTube dhuftanii achirratti bal'inaan baratuu ni dandeessan. Baroomsa parsantaa 15 qafa karaa peejii Facebook Oxygen Media Network ittiin gadhiisa waan ta'eef bal'inaan baroomsa kana gara YouTube dhuftanii baratuu ni dandeessan. Linkiin peejii keenya jala jira jechuudha hordoftoota kiyya. Maarree hordoftoota kiyya isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eeggattu murtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatina isiniin jenna. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatina yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina. Viidiyoon irraaf qopheeffadhellee asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.